Haay akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'a waan ijoo waan isin barbaachisa jedhee yaaduu qabadhee dhufeen jira. Aga dhuma viidiyoo kanaatti obsaan caqasaan isiniin jedha. Egaa adaraa guddaa sitti haa ta'u laameeraa suuqii kanaa meeqan galchitee? Kan jedhu obboleettiin koo gaafii na gaafatte. Egaa gaafii kana yeroo baay'ee deddeebi'ameetu na gaafataa jirtu ijoolleen baay'een jechuudha. Namoonni suuqii banachuu barbaaddanii yoo bolokkeettiidhaaf yookiin mukaan ijaarra jettan malee isin barbaachisa laameeraan jechuudha. Kanaaf egaa laameeraa kana jalqabaa aga dhumaatti jechuudha. Namoonni baay'een keessanii guutummaadhuma isaa haga fixe jettanii na gaafattanii muraasti keessan immoo laameeraa bichaa fiddee dhaabuudhaaf qarshii aga meeqatti si fixee ka jedhu na gaafattanii egaa walumaa galatti deebisiniifan deebisaa aga dhuma viidiyoo kanatti yoo daawwattan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu irraa barattu. Kanaafi obsaan dhaggeeffadhaa. Egaa laameeraan kun akkuma argitan kana laameeraan kun 3x3 jechuudha. Karaa hundaanuu 3 jechuudha. 3x3 jedhameet ajajama. Isaanuyyuu yeroo laameeraa kana ajajachuu deemtanii mana meeshaalee yookiin mana sibiila yeroo deemtan jechuudha laameeraa kana ajajuu fi isaanuyyuu isinitti himu jechuudha. Maalitti gootaa suuqiidhaaf kan ta'u jedhanii isin gaafatu. Yeroo sana immoo kan suuqiiti jettuuni kan suuqii immoo 3x3 yoo jettaniin baay'ee bareeda jechuudha. Nu jalqaba yeroo dhaqnee gaafannu suuqiidhaaf nuun jedhanii eeyyee suuqiidhaaf jenneeni 3x3 isin hojjannaa nuun jedhanii. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko wuddiidha. Gatiinsaa baay'ee wuddiidha. Haa ta'u malee namoonni tokko porosesii dhoqqee mukaan kan ijaaranii ganaa porosesii qabaa dafees namaa hin xumuramu jennee gaafa yaannu laameeraa kanatti murteessinaa. Laameeraan kun immoo baay'ee wuddiidha gatiin isaa jechuudha xiqqaa miti. Kanaaf egaa laameeraan kun laameeraan qobaansaa jechuudha. Uhaalikki osoo hin dabalanne madaddaraa keessaa osoo hin dabalanne qorqoorroo osoo hin dabalanne harka anaaxee osoo hin dabalanne jechuudha. Laameeraan kun qulqulluun isaa jechuudha. Qulqulluun isaa walumaa galatti 3x3 kun hojjetame jechuudha. Sibiilli isaa laameeraan kun jechuudha. Laameeraan kun tokkoffaadha jechuudha. Lammaffaa osoo hin taane tokkoffaadha hin shaaggatu. Qalamii yoo dibuu baattan qalamiidhuma inni ittiin hojjetamee bayeen yoo teessiftanii hin shaaggatu hin fokkisu baay'ee tokko bareeda tokkoffaadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf walumaa galatti 70,000 jechuudha. Yeroo sanattanii kan inni ittiin hojjechiise 70,000. Egaa warri immoo walumaa gala isaattis warri barbaaddanii qorqoorroon gubbaa bu'e jechuudha. Qorqoorroon gubbaarra jiru kuni qorqoorroo 8. Qorqoorroo 8 kuni 650 kan dallaati. Nuti 820 binne yeroo sana. Qorqoorroo 8 820 irra eeggattanii gatii isaarra gahuu hin dandeessu. Gubbaa isaarra qorqoorroo 8 mukti isaas egaa saantiba isin barbaachisaa muka isaa kan bite bilisummaa waan ta'eef yeroo sana wajjin hin deemne yeroo mukti isaa bitamu jechuudha. Kan gubbaa irratti dhaamu sana mukaa fi bismaaraa gatii isaa wajjin hin deemne waan ta'eef yeroo sanatti gatii isaa amma ta'e hin beeku. Garuu qorqoorroon kun 820 baay'isuu 8 yoo jettan argachuu hin dandeessu. Gatii laameeraa isinitti meera. Akkasuma immoo harki anaaxee gubbaa qorqoorroo kana rukute uhaalikki kana hidhe qarshii 7,000 jechuudha. Qarshii 7,000 dhugaa dubbachuudhaaf gubbaa qorqoorroo sanaa rukutee uhaalikki duuba isaa uhaalikki naannessee hidhee barandaa godhee keessa ishii liishoo godhee qarshii aga kanaa fudhate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf anaaxeen biyya keenyaa baay'ee tokko ulfaataadha. Waan xiqqoo tokko hojjechuudhaaf gatii garmalee nama gaafatu. Kanaaf egaa homaa gochuu hin dandeenye. Wanti hunduugaa akka durii miti waan ta'eef ol ka'aa deema. Inni kan biraa madaddaraansaa meeqa fixe jechuun keessan hin oolu. Madaddaraan egaa keessaa muka kan keenya muka jechuudha. Saanqadha. Saanqaan suni kan suuqii keenyaaf ta'e 12,000 fixe. 12,000 fixe.
bittaa isaatu 12,000 fixe la. Hin dogoggorina bittaan isaa 12,000 fixe saanqan sun jechuudha. Gaariin feetee fiddee qarshii 500 naannawaa kanatti nuu fe'anii akkasuma anaaxeen madaddaraa sana keessatti sirreessu qarshii 1,000 fudhatee walitti ida'achuu hin dandeessu walumaa galatti jechuudha. Kanaaf egaa haala kana fakkaatuun waa'een laameeraa kanaan jira. Garuu mastaawutii qaba fuulduraan laameeraan keenya. Mastaawutii isaa 1,400 binne jechuudha mastaawutii isaa. Fuulduraan amma wantoota tokko tokko waan mumul'atan yoo keessee akka namni duubarraa innaa fuulduratti gara keessatti ilaalu in argama jechuudha. Mastaawutii qaba. Manallee taa'ee jechuudha. Suuqii kana mana taa'ee saalonii keessa taa'ee balbala isa guddaadhaan suuqii keessatti nama dhufe mastaawutii sanaan ilaalaa jechuudha. Mastaawutiin sunis kanaan bitame. Egaa waan inni irra darbe hin jiru. Bismaara fi muka axanaadhuma 4tu bitame. Axanaa 4 kana kukkutanii qorqorroo gubbaarratti rukutan jechuudha. Axanaa 4 kanan hin beekne bismaaraan hin beekne malee aga kana guutuudha jechuudha. Mastaawutii dabalatee laameeraa akkasuma wantoonni immoo kan akka dhagaa, kan akka ashawaa, kan akka simmintoo waan manaan qabuun hojjechiise jechuudha. Hin binne kan duraaninaa mana koo ijaaran tarrafee dhagaa fi karakasii ashawaan kan innaa mana koo ijaaran tarrafeedha. Simmintoo immoo shintibeetii fi kushiinaa ergan dhufee hojjechiise isa irraa kan tarrafe isaanin hojjechiise jechuudha. Waan irraa tarrafeedha. Isa malee jechuudha. Dhagaa malee, karakasii malee, akkasumas simmintoo malee kunoo waan nama siniin jedhe kana fixe laameeraan kuni waan qalbii isinitti fakkaatini baay'ee humnaa oliidha gatiin isaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa viidiyoo koo kana dhaggeeffadhaati warroonni suuqii banachuu barbaada wanta murteessitanitti murteessa. Kan mukaa ijaaruu wayyaa kan suuqii nuuf ta'u kan laameeraa moo kan mukaa kan dhoqqee kan jedhu isinuu murteessuu hin dandeessu. Laameeraan garuu wanta salphaa miti. Hojii namaa qallalcha malee dafeen namaa xumurama malee gatiin isaa salphaa miti.